Ashamaa hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu. Namoonni baay'een keessaan gaafii tokko nagaafataa jirtanii Facebookiin keenya follow hin qabu, Facebookiin keenya share hin qabu, follow keenya hin mul'atu jettan. Namni yoo follow nu godhu follow keenya hin mul'atu, follow ta'uu hin danda'u yookaan ammoo yoo follow qabaanne follow keenya sun hin mul'atu jettanii nagaafataa turtanii. Akkasuma ammoo yoo waan tokko post goone share hin qabu akkam gochuu dandeenya naan jettan. Isaaf gaafii deebii isiniif qabadhee dhufee akkaataa follow itti mul'iftan fi share akka qabaatu gootan jechuudha. Okay, duraan dursee Facebook keessan keessa seentan. Facebook keessan keessa erga seentaniin booda sarara sadii gubbaa sarara sadii kana isa kana jechuudha. Tweetan click gootan. Kunoo erga tweetaniin booda gara gadii deemtanii setting and privacy jedha isa kana. Setting and privacy isa erga tweetaniin booda isa tweetanii kunoo erga tweetaniin booda ammas setting kan jedhu laaltan isa kana jechuudha. Isa kana ammas yeroo tokko gad tweetan. Kunoo erga tweetaniin booda gara gadii deemtanii laaltan. Kunoo isumarratti gadi buutanii public post kan jedhu jechuudha. Public post kan jedhu kana tweetan. Kunoo isa kana public post erga tweetaniin booda okay, akkanatti isiniif dhufa. Akkanatti erga isiniif dhufee booda namoonni baay'een follow mul'isuuf yoo barbaadan kunoo isa gubbaarra jiru kana jechuudha. Isa gubbaarra jiru kana isa kana jechuudha. Yeroo takka irraa balleessitanii friends kan jedhu irra gootan. Kan jalaa kanarra jechuudha. Gootanii amma ammoo deebistanii public kan jedhu kama gubbaarratti deebistan. Isuma kanarratti jechuudha. Sanbooda follow keessan ni sirraa. Yoo isiniif sirraa baate akkanumatti friends kan godhu gootanii ammallee deebitanii akkanuma osoo gootanii irra deddeebitanii jechuudha. Yoo kan sirroon ta'e akkanuma gootan. Sanbooda dhumarratti garuu public kan jedhu kanarra gochuu qabdan jechuudha. Public kan jedhurra. Okay, akkasuma ammoo isaan gad aanu kunniin hundinuu public irra ta'uu qaban, akkana ta'uu qaban. Asirra yoo ta'e namni isin wajjin friend ta'e qofatu isin hordofaa. Only me kan jedhu isa sadaffaa kanarra yoo ta'e ammoo isin malee post waan isin post gootan namni biraa isin hin argu. Kanaafuu public gubbaa irra gochuu qabdan. Kanas gubbaa irratti asirra yoo ta'e hin dalagu. Kunis public irra ta'uu qaba jechuudha gubbaa irratti. Inni gad aanus public. Hunduu public ta'uu qaba. Public kun akkanumatti jechuudha. Isa dhumaa kana qofa on gochuu hin qabdan. Off ta'uu qaba inni dhumaa sun. Off akkana ta'uu qaba. Kanuma akkanatti waan hundaayyuu sirreeffadhaa. Inni biraa ammoo yeroo baay'ee posting akkasumatti wanni share hin qabne illee akkasitti isin sirraaya. Fakkeenyaaf waan tokko post gootanii Facebook irratti jechuudha. Share hin qabu ta'a. Maaliif hin qabne share? Wanti isin post gootan suni share kan hin qabaanneef waan public hin ta'iniif. Ammas kunoo waan kana amma post godhee yookaan share hin qabaanne ta'e kunoo akkana gad tuqee akkanatti erga tuqeen booda iddoo kana jechuudha. Iddoo tuqaa sadii kana gad tuqxan. Isa kana gad tuqxan. San booda edit post kan jedhu kana share akka qabaatu jechuudha. Edit post kan jedhu kana tuqxan. Erga tuqxaniin booda ammas kunoo iddoo kana kuni amma public jedha. Public jedha. Isin ammoo iddoo kunoo qastii xiyya gara gadii mul'iftu tana jechuudha. Isii gad tuqxan akkanatti. Erga tuqxaniin booda keessan isin public kanarra gochuu qabdan. Keessan ammoo isa gad aanu kanarra ta'uu danda'a. Isa gad aanurra ta'uu danda'a. Yoo ta'e share hin qabu jechuudha. Postiin keessan share hin qabu. Kanaafuu maal gochuu qabdan? Kunoo as irratti gochuu qabdan. Asirratti gochuu qabdan. Kunoo fakkeenyaaf akkanatti jechuudha. Public irra gootan. Hunduu share qabaata. Waan duraan maxxansitan sanis ka share hin qabne san akkuma amma isinitti mul'isetti edit gootanii sirreessuu dandeettan. Hanganuma isinitti mul'isuu dhufee hordoftoonni koo hundi keessanuu galatoomaa. Akkasuma YouTube kiyya seenaatis subscribe godhaa na hordofaa. YouTube kiyya hundi keessanuu hin beektan jedhee abdii qaba. Namni hin beekne namni haroon yoo dhufe ammoo YouTube kiyya laalaati. Kunoo Oro MP4 jedha isa kana jechuudha. Seenaa subscribe godhaa. Akkasuma ammoo appiidhaan garaa kan kanaan dura barsiisee jira. Appiidhaan sanis seenaatiin na hordofaa. Galatoomaa hordoftoonni koo share godhaa viidiyoo kana waliif daddabarsaa. Akkasuma ammoo yoo kan jaallattan ta'e like naaf godhaa. Nas na jajjabeessaa subscribe naaf godhaa. Galatoomaa.